Aappii dhawama dura fayyadamaa turre intarneeta akka ajaa'ibaatti yeroo dheeraaf nu waliin dalagaa turee fi aappiin kun baatiilee muraasa dura badee ture guutumaan guutuutti haqamee ture garuu yeroo ammaa kana deebi'ee dhufee jira. Akkasumas aappii ajaa'ibaa aappii itti aanee aappii lamallee isinii qabadee dhufee jira. Aappiileen kun lamaan yeroo ammaa kanatti hedduu itti hajaamna hedduutti fayyadamaa jira isiniin jecha. Warroonni aappii amma dura karaa garaagaraa aappiilee garaagaraa fayyadamaa turan aappiileen bebbeekamoon amma aappiilee sun guutumaan guutuutti edda gallaba dalagarraan hojiin ala ta'anii jiranii fakkeenya akka aappii Red Tunnel, Team Tunnel fi aappiilee maqaalee hedduu qaban hojiin ala ta'anii jiranii garuu yeroo ammaa kana aappiileen kun lamaan akka ajaa'ibaa dalagaa jiranii aappiilee kana lamaan akkamitti akka fayyadamtanii fi maal akka isiniif dalagan isin garsiisa haga dhumaan nafaana turaa isiniin jedha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu obboleewwan baga jiraattan isiniin jecha aappiileen kun lamaan yeroo ammaa kana isaanuma qofatu dalagaa jira. Aappiileen biraallee jiraachuu mala garuu saffisa olaanaa fi qulqullina olaanaa kan qaban aappiilee kan lamaan akka ajaa'ibaatti dalagaa jiranii warroonni mobaayilii zayinii akkasumas bilaashallee isinii dalaguus yaalii gootanii aappiilee maqaalee garaagaraa ofirratti hammatee qaba. Mobaayiliillee zayiniillee akkasumas jaawwiillee sababa istiiziillee bilaashanni dalagaa garuu hagam dhugaa qabatamaa waan ta'eef siim kaardii kanallee waan of harkaa hin qabne kan ani amma of harkaa qabu zayinii mobaayilii ka 25 san akka ajaa'ibaatti na dalagaa jira. Saffisa olaanaa fi qulqullinni isaa qulqullina haalaan gahumsa qabu jechaadha kan ammatti fayyadamaa jiru. Akkasumas aappiilee dhoom aappiileen kunis aappii ajaa'ibaati. Kunilleen akkuma san zayinii irrattillee bilaash ni dalaga jedha. Akkasumas peejii telegiraama isaanii jalatti illee gadhiisaa jiranii jaawwiillee sawaallee akkasumatti ni dalaga jedha. Biyyoota garaagaraa keessatti illee biyyoota Kuwait, Dubaay akkasumas Gaxarii fi biyyoota Masrii Iraaq kana keessatti illee zayinii irratti akkasumas Sudaan warri Sudaan jetanillee zayinii bilaash akkasii dalagu ibsaa jira. Aappiilee kana lamaan gabbuufadhaa itti fayyadamaa isiniin jedha. Haga aappiileen haaroo dhufanitti isin beeksisutti karaa telegiraama kiyyaatiin na hordofaadha. Akkasumas YouTube channel kiyya like, share gochuun subscribe gochuun na jajjabeessaadha. Harka keessan waa hojjechiisaadha. Like gochuudhaan isinitti baruu fi subscribe gochuun illee isinitti baruu isiniin jedha. Arjummaa qabaadhaa kun baasiitti hin qabu wal jajjabeessuun akkasumas wantoota haaraa dhufan wal biraan ge'uudhaaf nu gargaara isiniin jedha. TikTok illee follow gochuun link koppiif narraa gochuudhaan oggurrii haga ammaatti illee narra taa'ee jira. Oggurraa kanallee kanarraa kaasan akkaawuntii warningii kan akkanarraa kaasan abdii isinirraa qaba. Haga barnoota dhufu wal deebiin nagaa turaa isiniin jedha. Warroonni gaafii na gaafatanii jirtan komentii jalatti inshallah dhiifama guddaa isinirraa turuu kiyyaaf isiniifan deebisa waan danda'eerraa na eeggadhaa.